Isaaqirra ogeeti. Dhiifannaa maana mala Isaaq. Abaaboo kennaa dai. Isaaqi irra caalaa jaartii jaarsa qabdu malee gara jaartii jaarsa qabdu malee gara ijoollee durba qabdu durbummaa qabdu ijoollee wantallee ittidhaan dhiyaatu. Natti ulfooftee na salphiftii durbummaan irraa fudhatte jedhee irraa dhiyeessa. Gara jaartii jaarsa qabdu. Kanatti jiraanni. Gaafa sababa afur namni gara garaa. Ababaa qabdinu moo ijoolleen du'aan kun? Isaaq akkanatti jiraadha. Intala koo irratti kan biraa yaa kana. Balaanis yaa jedhu. Icciitii kan yaa rabbi nageenya kan qoonaa eege icciitii baasee yaa rabbii kiyyaati yaa rabbii kiyyaati. Mucaa koon kenneefi ilmoo koo haadha malee abbaa mana bakka haadha bu'ee kan hin guddise harma tuuttoo fakkeessee jala kaayee harma fakkeessee hojjetaa ture haadha biyyummaan irraa dhufeennaan intalan akkam jaallattuun isaa kennenne minna jetti immoo niiti namaa. Dhiisaa. Dibeetti dhaqeessan daanyaatti biteesse achi addeebise. No amma badani mubarak malee isaa qillee miti. Mubarak amma ta durbummaa qabdu hin jenne ta durbummaa qabdu hin qabne hin jedhu ta ulfaati hin jedhu jaartii jaarsa qabdu hin jedhu ta jaarsa hin qabne hin jedhu numa seena numa ba'e. Mubarak. Inuma seenaayi. Maali inni baasiisa biyya keenyaati moo? Yaa numa seena numa ba'e. Bakka garitti firmaa yoo dogongore ni ari'ama. Ni ari'ana nama bakka tokkotti yoo firmaa dogongore ni ari'ani. Waan natti duuba ammoo amma namni biyya kana keessa abda Isaaqi gara dubartii jaarsa qabdu kana daddaba. Baay'ee ruggu nama kan biyyaa kanneen. Ajjatti kunoo. Ijoollee shamarran haati manaa koodum. Maataan ture. Intala sassaa ture. Yaa baanoo waayee bakka toltu argite talicha baa wallaayi. Kan isaa koo ture. Kan namaa isaa koo salaa ture. Naa. Laa ilaaha illallah. Isaaqi ture. Isaa kootu nyaataa ture intala nyaataa ture amma. Maal inni muka lafa ol fuudhe moo luka lafa ol fuudhe inni? Wal farra. Waan ofii kan hin dandeessuu dhiggaatti argate. Darasa kan waan oficha kan. Kana isaan danda'a. Oo. Wallahi waan ofii qabamnaan moku. Lakki wallahi akka bakkee taasiftu miti. Hin danda'u nakka naawuna. Haxaa'uudhumaan laafif talaati. Habiibiti ana jechuudha. Ana nama dhiirti na haxaa'uudhaan na laaffiftuu miti. Anuu hin laaffisa malee ishee. Godheenna. Akkana. Nama haxaa'anii jechuudha. Nama qal'aana kan keetii kun faati haxaa'ee haxaa'ee. Ilkaan baay'eetti Haxaa'eedhaan na laaffifta. Akkamitti hin laafne? oo jarana awja jalqaban dindala. Isa diisi harapan. Soofee didda Gidee dindal kifte. akka sa'a yeroo ilmachuu jedhanii taa'u. Akkasii isin bar. Saani koo yoo dina toomne. Goote kama Nama sana. xallaaf. Garuu sabaayiidhaan. Amalaan. Inni akkanaa yeroo biqilaa taa'ame achumaan kuufaan soba. Owwallaan dhiibbee. Ahaa. Jiru. Inni akka waan ofii kun ofiin kuufa bar. Seennaati. Soba. Beekaa dhiibeetuma beeknuuma wajjin jaan. Malee achumaan egaa gidee bituu nama isin keessan kun rakkisaadha. Akkuma rattanii fiiddanii akka addanii irra buutu. Horiin illee bituu kana illee buufatee ka'e xiyyi lallaaffatee ka'e xiyyi buufatee maal jedhee ka'e rafaati. Naasumaan akkuma rattanii qorop jettanii rafaati. Horii namoo jarri kan yaabanii irra baadhu kismaan. Nama qaqadhaan akka kan keetii kun faatee hin jiraa miti waan cadhii wayiin irra bu'e na fakkaata malee oma akkana dhiiraa waliin jiru natti fakkaatu rabbi dhiifa manaa haa godhu malee. Eenyuuni? Dhiifa manaa haa gootu qaddaa akka sibiila taa'u kan. Qallaa yaatti. Hin argine rabbi qallaatti. Jedhesi. Baatee fiin. Duukaa fiin na kaafanneen tan. Duukaa. Isa kana eessan kaaba. Eessa lakaatta. Kana eessan kaa. Waan rabbi naa kennee. Waan rabbi naa buuseessa keessaa ta'e. Diggaan niyyateera waan ofii kan niyyateera sirriitti seeraan. Seeraan. Alla dhugama marra biliifa mana haa godhu kunoo hin jiraa miti homaa akka
akkana waa fuula kiyyarra bu'anna fakkaatan malee akka waan homa dhiiraa kun hin jiru. Akkasiin jiraatti diggaa. Gaas abaaboo lama guutaa namni biroo abaabaa sadi. Yoon abaaboon qabdu ni muusin. Warra jajjattan nama dhibbaa lama. Abaaboon qabdu ni baay'ee ijoollee nuun rakkatee dhumee aragam. Argini isa kan. Kallina laalaatti malee jajjabduu kafeerroo jedhamu barbaada. Kalloo dhiiran seetu. Kalloo dhiiran saddeetu moyyii nama seentee akkana gootisa kiiloo qabeessa maal fakkaata. Akka argitee ta'uu akkasii kallatti. Ara gaas abaaboo guutaa biiftuu sanallee moodiitira Inni kun nagaa irratti miti dhagaataan. kennee ta'an moodiitira baadhatanii ta'an. Ana mana jechuudha lafee tanaan haatumaa wayititu jira guddaadha beekta asirritti takka itti dhaabbadhee jechuudha distii mirgaa keessa kaa'ee akkana godhee dheengadda lafa baasee addaan baaseetumaan lafa kaa'ee rabbi dhiifa mana godhu malee jechuudha. Dhugumaan talii kun nama amanna nama ajjeesaa jiru nama afanii. Wallahi Ol bahee isa kana gidduutu amma Atamami mubaarakii asii gaafadhu gizee na bira ga'anii jedhan bara wal'aansoo naan hin qabanii dhiifama na gaafatanii. waan ofii waan inni jedhee keessa keessatti tu wallahi juga dulu duani Amuma sana jedhee anu kaya sana gidduutti duunaan kan jannataa barbaadu jannatatti nuura dha ini Akka jannatan seenne abdii kutatte. anatti galuun jannata seenuudha Akka jannata seenne abdii kutatte. akka jedhee akka isin jedhee nama ofirraa eeggatu beektaa. saakin koonsadaati Isaaqiin dhokatteen jedhe. An jedhee bara isaaqi jaarsi gadhiise jaartii jaarsa qabdu dubartii ulfaa malee jechuudha ta durbummaa qabdu ta lafa jirtu jalan deddeemu isaaqi. Okay, ere. Haa. mucaanatti makan badi hanga biyyaate Haa. Dhuguma jetu. gaarii ture asitti mucaan maalitti gootan ergatti dhufe Wannoodha namni asitti amala sakkanaan qabu isaa mucaan biyyatti nama gaariidha amala sakkanaan qabu maal ergaas dhufe rabbi dhiisee erga inni as dhufe rabbi irra tareef maal qaba yaa obboleessa kiyya osoo akka biyya jiru saniin du'e silaa tana battaa iyyuu surra isaa takka argite ta zippin jalaa dhootee inni carqii walii hidhate takka. maaltu ka mudate ani furdinuma isaa sana shakkeera furdinicha waa malee akkanan furdanne gubbaan waatutti hojjetame mal dura malli isaa kana No, anka jaru sanii miti bar. Argite ati garuu isa zippin surra jalaa dho'eeti surree gubbaa kanarra qaba carqiidha walii hidhe tokko. Maasaraa caammaati. gideenni jala ilmi isaa jalqabaa tokko hojjetu isa nakka dheeree dhaabbatu Haara baga rabbi biyyaa sabaa osoo biyya keessa gidee jiraate. sana horii eegaa Yeroo sana loontu isaa. Jimmaa maqaa nyaata osoo biyya keessa jiraate baga Ijoollee biyyaa. suuraa sana ka'u horiin bisingaa namaatti nammitee boqqoloo namaa xaphootee jennaan waggaa meeqa mana murtii deddeebi'an kitti namni keenya horiin minaan nyaannaan mana birri beekii ol dhaaba mana murtii. Horii minaanitti narree gaafa suuraa sana ka'u jechuudha. Mucaan suuraa kaasuu wayii kaameeraa fudhatee dhufe jennaan suuraan sun akka qallaaliitti hin kaane. Akkana baakoo. Akkanatti naa jirtuudha. Akkanaadha dubbiin. Akkeeraayyuudha dubbiin. Intala koo fayyaa qabban. Intala koo naneeruma jettee awwaalamtiin keessaa mana keessee baan manaan qophii aadaa jira jedhu abdii kutan. Achitti kan biraa fuudheeranni. Achis kan taaffadhu mana keessaa. Boqadhu deemi. Ol suuqqadhu kan argadhu.
Barannoo isa wal dhufan guys. Ilaalcha tu isa kan nagaati mitu akka dhagaan. Ush. Meme. Inni naafe bari inni naafe ani gaafa reediin akkana jaartuu fi sapiraayis godheetiin jedhee mukallee kama biyya jiru mana ijaaratan jedhee achi fiigee isaa waliin ka'e. Akkanatti jirtanidha. Guys maal godhe beektanii dhaggeeffadhaa jedhii hima. Qissa dubbii kana. Reediin jaartii ofii tana jechuudha akkana godhee walla haffisanii kaaniiti. Erga achi xumuranii booda gara suuraa ka'uuti. Eshi. Bakka harka kana wal keessa naqatan. Ana miira keessa galee osoo as jiraatee kiyyallee sila akkanumatti xirqadhaan jedhe hinaaffaan kun xaphina godhe. Kiuna godhe hinaaffaan. Achumatti amma abduusee ilaale abduusee muudiin qaba muudiin waan sarratti beeku. Abduusee ilaale abduusee achitti maal godhadha isaanii kana yoo ilaale kuma sesseeqataa homaan jedhu. Achuma butee kootu jedheeniiti inni uffata bareedaa kan uffatee deema baay'isawwan isaaf uffatan baddu. Achuma as buteetti gicci godheeti reeddi ladda dhaqeettiin dhaabadhe. Hayi. Kophaa isaan qabadhee suuraa qabamee amma qohaa isin agarsiisa karaa ittiidhaaf si duudhadha. Wal dhabee qixxeessinee waliin ka'e garaan nu gubata. Maal jechuudha hin deemu? Mukaallee kama biyya mana jaalatan jedhee itti si qeebee. Sa'aatiin sadii. Egaan isaaqoo danda'a. Istaayiliin danda'ee nama taphachiisu minaamina kana. Waa biraan jiru. Kami kaya. Sumpah saya mati. Ini project sembilan kebice. Sumpah tu ahe. Itu muskurahe. Tu मेरी जानेगा. सपने दिखाए. अबे तो मेरा दिल. आगे न होता है. क्या कर रहा है? कुछ होता है. कुछ होता है शाहरुख खान काजल से लेते हो काजल काजल Nan pade mama. Ayo bakka difti ko badni. ini masjid orang Nabi Masjid na kaya asli. jangan 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 nu masjid orang oh kairi sekarang apa jangan kawan Yalla bakka. ya Allah ani Ya. jauh Ciao bakka wanabi. Kasabi Rasulullah Rabbi Izariti. Bye. Karena makanan bahasanya dah.